anni murtii biyyattii hayyamus pirezidaantiin biyyattiitii fi giifti dureen biyyattiidha gocha kana Keeniyaa keessatti gonkumaa hanga nuti lubbuun jirru hin hayyamamu dhiiraa fi dhiira dubartii fi dubartii abbaa manaa fi haadha manaa wal godhatanii daandii gubbaa deeman arkuu hin dandeenyu jechuun balaaleffatanii kan turan pirezidaantiin biyya Ugaandaa Yoweri Museveniinis gocha kana biyyattii keessatti hin raawwatamu yoo arkitan mataa dhawaa yookaan ganna diidam mana hidhaatti darbaa jechuun ajaja baasee kan ture biyyoota kana keessatti gocha kana kan dhorkame Itoophiyaan kan gocha kana kanaan dura fudhattee hin dhageen arramuun michi ministeera biyyattiidha gocha safuu ilma namaa tuqu kan otoo dubartii rabbiin uume jirtu kan otoo dhiirti rabbiin uume jirtu kan otoo rabbiin dubartii uume dhiira uume wal fuudhaa walirraa horaajee addaan dhiiraa fi dubra adda baasee walitti haajaman kan godhe garuu gocha faallaa dhala ilma namaa balleessu kan biyya Ameerikaa halkanii fi guyyaa ooftu biyya Itoophiyaa keessatti lafa qabsiisuudhaaf foottaa wal fuudhaa dhiiraa fi dhiirti dubraa fi dubartii jechuudhaan Itoophiyaa keessatti lafa qabsiisuuf muummichi ministeeraa biyya amma kan duraanuu waan adda addaatiin Itoophiyaa jeeqaa jiru gocha fudhatama hin qabne Itoophiyaa keessa lafa qabsiisuuf tattaaffii godhaa jiraachuun gabaafamee jira. Intala siyaasaatii fi miseensi KFO hayyuun Oromoo KFO'tti itti gaafatamaa hariiroo biyya alaa kan ta'e Jawaar Mohammad Khaleessa fuula miidiyaa isaa gubbaatti akka maxxansanitti biyya Awurooppaa keessatti warroottan dimokiraatawaa hedduu wajjin mari'annee jirra jechuun dubbatanii jiran. Fuula feesbuuk isaa irratti Jawaar akka maxxansanitti dippiloomaatotaa fi hayyoota addunyaa hedduu wajjin dhimma siyaasaa nageenya tasgabbii Itoophiyaa dabalatee gaanfa Afrikaa irratti marii cimaa biyya Awurooppaa keessatti godhu Jawaar fuula miidiyaa isaa gubbaatti ibsee jira. Marii kana irratti haala danda'ame hundaan Itoophiyaa dabalatee gaanfa Afrikaa biyyoota jeequmsa keessa jiran kanneen biraa irrattis haala danda'ameen tasgabbiin akka buutu marii bal'aa goonee jirra jechuun Jawaar Mohammad fuula miidiyaa isaa gubbaatti maxxansee jira. Marii kana irratti namoottan Jawaarii wajjin argaman pirezidaantii paartii morkattootaa biyya Keeniyaadhaa Railaa Odingaa dabalatee akkasuma paartiilee morkattootaa biyya Ugaandaa Boobii Wiineetii fi Dr. Kiizaa dabalatee warri biyyoonni isaanii mirga isaan dhorkatee paartii isaanillee cunqursaa ture hedduun irratti argamuudhaan marii cimaa godhaa akka turan ifamsee jira. Dhiyeenyuma kana biyya Keeniyaa keessatti Railaa Odingaa warra biyya bulchaa jiru wajjin sababa qaaleensa jireenyaatiin biyyattiin rakkoo keessa galaa akka turtee fi hiriira mormii yaamee biyyattii keessatti namni hedduun ajjeefame qaanis hidhamaa kan turan haa ta'u garuu marii kana irratti argamuun tasgabbii biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa Keeniyaa Ugaandaa dabalatee kanneen akka Suudaan Kibbaatii fi Suudaan hundinuu rakkoo kana furuudhaaf mariin bal'aa warra dimokiraasiitii wajjin godhamu himanii jiran tasgabbiin akka buutuuf nama waan irraa eegamu godhuu qaba jechuun dubbatanii jiran. Marii kana irrattis namoottan biraa kan argaman kanneen akka pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaadhaa Obasanjoonis irratti argamuudhaan mariin bal'aan godhame akka Afrikaan tasgabboituu fi keessattuu irra caalattiin gaanfa Afrikaa akka dimokiraasii hordofu godhuun akka haasawames dubbatanii jiran. Jawaar Mohammad kan sooshaal miidiyaa irraa fagaatee guyyaa kaleessaa Ingiliffaadhaan fuula feesbuukii isaa gubbatti gaafa jecha kana maxxansu namoottan hedduun Jawaar mul'achuu isaatiin namoottan hedduun Jawaar feesbuuka isaa irratti barreeffama kana eega maxxansee Jawaar lakkaa hojiitti jirta nuti waan callifte seenee milkaa'e jechuudhaan yaada isaanii dabarfatanii jiran. Egaa Jawaar biyyoota Awurooppaa keessatti paartiilee morkattootaa biyyoota gaanfa Afrikaa hedduu wajjin marii bal'aa eega godhan keessattuu Railaa Odingaa Dr. Kiizaa nama Ugaandaa keessatti akkaan dhageettii qabuu fi mootummaan Ugaandaa halkanii fi guyyaa roorrootti hammeesse akkasuma nama dhiyeenya kana paartiilee morkattummaatti biyya Ugaandaa keessatti mootummaa rakkisaa jiru Boobii Wiineen kan duraan wallisaa ture mootummaa Ugaandaatiin yeroo adda addaatti hidhamaa kan ture marii kana irratti argamuun fuula feesbuukii Jawaar Mohammad irratti ifamee jira. Jawaar eega barreeffama kana maxxansee hojiitti jiraachuu isaa namni hedduun hubachuun baga mul'attee baga hojii jiraattee rabbi si milkeessu kan jaaniin hanga kan qabnee fi Abdiisaa Baancaa barruu Jawaar Mohammad kana jalatti yaada kennateen tapha keenya achi fageessinee hanga gaanfa Afrikaatti taphachuu danda'uu keenyatti of qopheessuu qabna yeroon itti taphannus amma gaanfa Afrikaa jechuunis amma sadarkaa tokko of dura utaallee yaaduun ammaan tana jechuun fuula feesbuukii Jawaar jalatti yaada kennatee jira. Namoota hedduun Jawaarii milkaa'ee rabbi si milkeessu jechuun yaada garagaraa kennachaa jiran. Oduutti aanu naannoo Amaaraa keessatti lolli cimuun raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota shiftaa jidduutti lola gaggeeffameen magaalonni 11 wayita ammaan tanaa faanoodhaan weeraramtee jiraachuun gabaafamee jira. Magaalonni 11 wayita ammaan tanaa faanoodhaan weeraramuun wal qabatee raayyaan ittisa biyyaa magaalota kanarraa gadi dhiisuun akka waan ofii riphee lolaatti magaalaa moggaa ta'uun magaalaa keessatti dhukaasa akka jiru himanii jiran. Uummanni naannichaa guutumaan guututti faanoo wajjin dhaabbachuun daandii gurguddaa cufuun raayyaan ittisa biyyaa akka sochii hin goone faanoon akka injifannoo galmeessituuf
shoora guddaa taphachaa akka jiranis manii jiran kana wal qabatee wal ga'iin dhiyeenya kana gaggeeffamaa ture milkaa'uu dhabuun pirezidaantiin naannoo Amaaraa Kaleessa raayyaan ittisa biyyaa nu dirmachuu qaba rakkoon naannoo Amaaraa humna teenya ol taatee waan jirtuuf jecha mootummaan federaalaa nutti dirmachuu qaba jechuun akka waan duraan raayyaan ittisa biyyaa isaanii wajjin lola gaggeessaa hin jirretti yaamicha raayyaa ittisa biyyaa yookaan mootummaa federaalaatiif godhanii jiran wal waraansa gaggeeffamaa jiru kana keessatti hanga har'aan tanaatti kan wal waraanaa jiru raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota faanoo ta'uun gama ajajaa waraanaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa fiildi maarshal jeneraal Biraanuu Juulaatiin ifoomee ture haa ta'u malee pirezidaantiin naannoo Amaaraa garuu akka waan isaanii fi faanoon qoffitiin wal waraanaa jiranitti bifa haaraan raayyaa ittisa biyyaa akka isaaniif dirmatu yaamicha godhanii jiran wal waraansa raayyaa ittisa biyyaa kanaa fi faanoo jidduutti godhameen ajajaan waraanaa kutaa 27ffaa kan sabaan Oromoo ta'e ajjeefamuunis ifatti mul'atee jira hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa sabaan Amaaraa ta'an moggatti galuun humnoota raayyaa ittisa biyyaatii fi faanoo walitti gadhiisanii hedduu isaaniitis odeeffannoo faanoodhaaf kannaa akka jiranis wayita ammaan tanaa odeeffannoon gara sirraa dhuftu ni mul'isti kanaan wal qabatee guyyoottan gabaabaa keessatti gama mootummaa jiddu galeessaatti gulaalliin godhamte warroottan humna mootummaa keessa ta'anii faanoodhaaf odeeffannoo kannanii fi akka faanoon humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatan godhan irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf akka jiranis himanii jiran odeeffannoon miidiyaalee ilmaan immiyyeerraa dhufaa jirtu faanoon injifannoo galmeessitee jirti magaalota kana keessatti guutumaan guututti caasaa bilisiginnaa haxooyte kan faanoodhaa gadi dhaabaa jira jechuunis dubbachaa jiran haa ta'u garuu miseensonni bilisiginnaa magaalota 11 guutumatti gadi dhiisuun kun gara magaalaa Baardaaritti kan irra wayyaa qabu ammoo gara jiddu galeessa biyyattii gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiraachuunis ifoomee jira zabana kaaseen namni Amaaraa ta'e kamuu mana keessa taa'uun qabu hidhachuu qaba dubartiis dhiirtinis teessanii ajjechaa hin dhageeffatinaadha bahaadha lolaaf qophaa'a miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii kan sabaan Amaaraa taatan warri mana galtanii jiraatanis itti dhalattoonni keessan xixiqqaan ilmaan keessan wayita ammaan tanaa yaamicha isiniif goona jechuun yaamicha godhaniifii jiran በአማራ ክልል የሚካሄደው ህዝባዊ ትግል ስርዓቱን እያፍረከረከው ነው። በክልሉ የመንግስት መዋቅር በአብዛኛው አካባቢ መፍረሱ ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ጎንደር፣ ደብረታቦር፣ ደብረ ማርቆስ አብዛኛው የጎጃም ከተሞችና መንደሮች፣ ሸዋሮቢት በተለያዩ የወሎ አካባቢዎች ከመንግስት እጅ መውጣታቸው እየተነገረ ነው። የክልሉ ፕሬዝዳንት ከአቅም በላይ በመሆኑ ፌደራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ጠይቀዋል። ፌደራል መንግስቱ ህገ መንግስቱን በጣሰ መልኩ አማራ ክልል ጦር ካዘመተ ግን 4 ወራት አልፈውታል። በየቦታው አሁንም ውጊያ አለ። የፋኖ ኃይል ባህር ዳርን ተጠግቷል። አብዛኞቹ የክልል አመራሮች ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ከባህር ዳር በአውሮፕላን ወጥተዋል። ነገሮች በፍጥነት እየተቀያየሩ ነው። የዘውትር ተባባሪያችንን አነጋግሬዋለሁ። ባህር ዳር እንግዲህ ዙሪያዋ ላይ ያለው እያንዳንዱ ትኩሳት ወላፈኑ ገርፏታል። ብዙ ቦታዎች ላይ ያው ከባህር ዳር መውጣትም ሆነ መግባት አይቻልም። ቢያንስ በ10 እና በ15 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ ያለው አራቱም አቅጣጫ ባህር ዳር ዝግ ነው የተደረገው። እንቅስቃሴ ተገድቧል ማለት ከባህር ዳር መውጣት የባህር ዳር የከተማው እንቅስቃሴ ከዘወትሩ በተለየ መልኩ ድብዝዝ ብሎ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዛም በመቀጠል እንግዲህ ዙሪያዋ ላይ የሚገኙ በርካታ የመከላከያ ሰራዊቶች ይገኛሉ። የወደድ ብልጽግና ጦር አባላት ማለት ነው። እነዚህም እንግዲህ ከሰሞኑ ከትናንትናና ከትናንት በስቲያ ጀምሮ ዛሬን ጨምሮ አዳሩን ጠፍተው ማደራቸውን በርካቶች እየጠፉ ማደራቸውን ከነጥቃቸውም የሚጠፉ እንዳሉ ጥቃቸውንም ጥለው ይጠፋሉ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ የዚህ ጦር አመራሮች የሆኑትን ሁሉ ገለው የተሰወሩ ሰዎች እንዳሉ የመከላከያ አባላት ማረጋገጥ ያለው ጉዳዩ ጠንከር ብሏል። ዙሪያ ላይ እንግዲህ ዛሬ ፓትሮል እያደረገ ከአዲስ አቅጣጫ አንድ ሁለት ፓትሮሎች የተወሰኑ የአዲስና ዙሪያ ያሉ አመራሮችን ፓትሮል አድርገው እነሱን ያጀቡ ይዟቸው ወደ ባህር ዳር ገብተው ከሰዓት በኋላ ያለው ጉዳይ እንግዲህ በባህር ዳር ይሄ ነው። ውጥረቱ አይሏል። ዙሪያ ገባው ጥር ያለ ነገር ነው ያለው። ሌላው የሰማነው ከባህር ዳር አንጻር የሹማምንቶች ቤተሰቦቻቸውን ወደ አዲስ አበባ ለመላክ በአውሮፕላን ማረፊያ የሚታየው ከፍተኛ የሆነ መጨናነቅን ነው የገለጹልን። ምናልባት ከዚህ አንጻር የሚታይ ነገር አለ። አብዛኞቹ ባለስልጣናት ቤተሰቦቻቸውን ልጆቻቸውን ከባህር ዳር እያስወጡ ነው የሚል ነገር እየሰማን ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር የተፈጠረው ዙሪያ ላይ ያሉ በተለያዩ የአማራ አካባቢዎች በነበሩት ህዝብ ጥርስ የተነከሰባቸው አመራሮች የዞን የወረዳና የከተማ አስተዳደር አመራሮች ካድሬዎች ከዚህ ቀደም ከቀናት በፊት ጀምሮ ባህር ዳር ገብተዋል። እንደፈለጉት ደግሞ መዘዋወር ስላልቻሉ ወይም ሆቴል ይዘው መንቀሳቀስ ስላልቻሉ አሁን ላይ በመኮር ነው እንዲቀመጡ የተደረገው። ከፍተኛ የሆነ ጥበቃ ትናንትና ጀምሮ ሄድላቸው ነበር። ዛሬ ደግሞ ቤተሰቦቻቸውን ለማውጣት ብዙ ጥረት አድርገዋል። ዙሪያ ላይ ያለው ነገር ውጥር ያለ ነው።
ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ አንድ ማሳያ የሆነ የዚህ በባህር ዳር በመቶ ምናምን አካባቢ ኪሎ ሜትር የምትገኘው ዳንግላ ከተማ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የሆነው ግለሰብ የእሱ ቤተሰቦቹን ይዞ ከቲሊሊ ወደ ዳንግላ ሊገባ ሲል በትናንትናው ዕለት ምሽት 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ባለው አካባቢ ባልታወቁ ሰዎች እንግዲህ እርምጃ ተወስዶበታል። በዚህም ሹፌሩን ጨምሮ እሱንና አንድ ልጁን ሕይወት አልፏል። ባለቤቱ ቆስላ ሕክምና ላይ ነው ያለችው። የእነሱ የልጁና የፖሊስ አዛዥ ዳንግላ ወረዳ ፖሊስ አዛዡ አስከሬን ወደ ቲሊሊ ተወስዷል። ሹፌሩ ደግሞ እዛው ዳንግላ በዛሬው ዕለት የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጽሟል። ነገሩ ጥር ያለ ነው ያለ። በዚህ መሀል ነው እንግዲህ አሁን ባህር ዳር መድረስ የቻሉ